harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo nagantii bakka jirtan maratti isin hageessu kuni seenaa barattoota Oromoo irraa ka isiniif tuquudha jedhu ani seenaa ani sanyii mootiiti kutaa tokkoffaa isaa guyyaa jaaffaa ji'a 9 bara 2016 kan isinii eegale yoo ta'u gara fuulduraatti itti fufuudhaafis hawwiitiyya yaa lammitiyya barattoonni Oromoodhaa fincila diddaa gabrummaa amata takkaaf deemaa jiru kana du'aatii garagaraatii fi ajjechaa garagaraa akkasuma hidhaa garagaraatiin dararamuu fi rukuttaa garagaraatiin dararamuudhaan kayoona gahe barattoota Oromooti akkasuma fincila diddaa gabrummaa gara fuulduraatti bilisummaadhaaf nu oofa karaan kun karaa bilisummaati jennee abdannu kana kanuuf eegale barattoota Oromooti seenaan isaanii yoomillee ka dagatamu miti jechuudha haa ta'u malee barattoonni Oromoo kan diina dura dhaabbataa jiranuun har'aan tana gargaarsa uummata Oromoo irraa argataniif osoo hin taane iskirittoo qabatanii diina dura dhaabbatanii ajjeechaadhaa fi hidhaa garagaraatiif saaxilamaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan maallaqaa fi uummata Oromootiin maqaadhaan yaamamullee ta'ee haa ta'u maqaadhaan yaamamullee ta'ee maallaqa garagaraa hawaasa Oromoo irraa sassaabachuullee ta'ee hawaasni Oromootis abdii gara fuulduraatiif of duratti ilaalaa waggaa 25f bilisummaan yoo dhufe karaa dhaabbilee siyaasaatiin dhufa jedhee itti amanaa ture haga yoonaatti wanti jarri fidanii fi wanti jarri Oromiyaa keessatti argamsiisan tokkollee hin jiru jechuudha. Kaniin kana jechuu barbaadeef dhaabbileen siyaasaadhaa Oromoodhaaf dhaabbanna jedhanii waggoota 25 oliif har'aan tanas hawaasni Oromoodhaa gargaarsa garagaraatiin bira dhaabbataa haga yoonaatti as gahan kun maaliif ajjecha barattootaa malee miidiyaa ajjechaa barattootaa dabarsu malee namni takka keessaa jechuudha kadhaqee wayyaanee yookiin diina Oromoo hadhaa barattoota keenya galaafataa jiru kanatti qawwee rukutu maaf dhabame jechuun gaafitiyya isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan dhaabni Oromoodhaaf dhaabbatu yookiin dhaabni siyaasaa Oromoodhaaf dhaabbatu nuyi fakkeenyaaf nuti barattoota Oromoos haa ta'u warrooti biyya alaa garagaraa keessatti faffacaanee jiraannu ifaaf bilisatti nu hiriirsitanii gara dhaabbilee siyaasaa gara meeshaa hidhannootti jechuudha maaliif nun jijjiirre isa jedhu gaafitiyya isa lammaffaadha. Seenaan barattoota Oromoo yoomillee seenaan isaan bilisummaa keenya akka daawwitiitti of duratti nu agarsiisan kun yoomillee ta'e har'a jaarmiyoonni siyaasaadhaa of duubatti hafanii qawwee rukutuudhaaf dhabanii fi nuti gabrummaatti jalatti naafnu jechuudha. Inshaallah qabsoon harka barattootaan eegalame kun galma ga'uunsaa shakkii tokkollee hin qabu. Kanaafuu dhaamsi an dabarfachuu barbaadu barattoota Oromoo biyya keessaa wareegamaa jiranuun of eeggannoodhaan akka sochootan karaa siyaasaalee danda'amuun akka itti sochootan nutillee isin bara jirraa haga lubbuun keenya wareegamu tokkotti wanti dalagnuu fi wanti hojjennu hundillee keessanii ka uummata Oromooti kanama dhugaatti saba isaa bilisoomsuudhaaf hojjetuuti. Kanaafuu uummata Oromoo biyya keessaa wareegamaa jiru hawaasa Oromootii fi barattoota Oromootiin jabaadhaa jedhaa dhaabbilee siyaasaa Oromoodhaaf dhaabbanna jedhanii hawaasa Oromoo goyoomsaa jiranuu fi karaa garagaraa kallattii garagaraatiin wanta takka kan waan bu'aa buusu takka malee kan maallaqni kenname tokko jalaa hagi tokko eessa gaheeraa bu'aa maal agarsiise minaan tokko yoo bara takka facaasan yoo namaaf hin margine bara lammaffaa hin facaasanu zarii biraa facaasan jechuudha. Shanyii biraadhaa facaafatan jechuudha. Kanaafuu jaarmiyoonni siyaasaadhaa kanneen haga yoonaatti xaa'oo isinitti naqnee isin kunuunsaa yoonaan isin geenye kun firii argamsiisuu baattan taanaan hawaasni Oromoodhaa tuffii yookiin immoo bakka isin of hin eegne gaditti akka isin ilaalu beekuutu isin barbaachisa of sirreessuun barbaachisaadha. Dhaamsa xiyyaarraa kanuma kutaa lammaffaa dhaamsa biroo qabadhee isiniif dhiyaadha. Injifannoon kan uummata Oromooti isinin jaalladha hawaasa Oromoo hunda kanneen Tiwiitarii fi
akkasuma social media Facebook tiyaatii fi akkasuma YouTube channel tiyarratti na hordoftan galatooma isiniin jedha hawaasa Oromoo mara YouTube channel tiya subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma Facebook tiyalle follow gochuu hin dagatinaa dhaamsa tiya Twitter irraa warri na hordoftan Twitter follow gootanii yoo na hordoftan dhaamsa garagaraa waliif dabarsinee waliirsinee bilisummaa karaanu bilisummaa geessu kana waliin hiriirree deemna jechuun dhaamsa tiya nagaan naaf jiraadha kuni kutaa tokkoffaa isaatii kutaa lammaffaa isaa qabadhee agan isin dhiyaadhutti nagaatti injifannoon ka uummata Oromooti bye bye Obsan nabe lammi ko tu waraabessi yuusnaani tu waangoo shembollaa yaatee saree mana koo keessaatti isheen harkaan guddisnee suutanatti kaate kaat maalan jedha gaamaalootti firrii budaanatti taatee torma gamaa dhufetti ittiin dhiiga kootoona laatee dhiiga kootoona laatee ittiin kanarra fuuna dhorkee garaa kun na gubatee barmee kolii gajjoorreetti baasa goodaa cabneet goota lubbuudhaan namneet taayootas meeqa dhabneet hedduun keenya rukuttaan lafeen keenya kan cabeet kan biyya ofii gurgureet dhiiga lammiisaa nyaateet hin dagaddu yoomilleet gocha gadeennuun baateet barattoonni Oromoot lubbuun kan karaatti hafeet kanaaf sabni quuqamaa meeyoon boqotee rafeet mee maaltu nagaa qabaa tanaanis kanatu baay beekaan keenya milkoofne tayyuunis carraa dhabeet dhiiguma kan keenya daatti inni tatee nu qabeet lammii koo qeerransa koot goommanaaf raafuu taaneet eenyummaa keenya dhabneet kan ormaatti waamamneet dhalabbaan qabne taaneet dhaala Oromoo gabroomteet gaaffii mirgaa gaafatteet qawween hin deebisaniit qawween hin ajjeesaniit dhiira garaa kutatteet ijaarsummaan hin deebisuut biyya gaddisuuf maleet gadeen nu bulchuu maleet ofii nu bulchuu maleet